Waggaa 6 dadhabeen obboleettii kiyyattiin dabarsee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee maatii koo bira taa'een hanga kutaa 8ffaatti baradheera. Kutaa 8 akkuma gaheen garuu jaalalli na qabee dargaggeessa tokko waliin baay'ee wal jaallannee maatiin kiyyallee yeroo sanatti barachuu koorraa heerumuu gaa'ela dhaabbachuu koo waan fedhuuf jaalallee koo waliin gaa'ela dhaabbadheen waadaa qubeelaa hidhadheen gara biyya hambaatti imala koo raawwadhee cidha otoon gaggeessin jechuudha. Haa ta'uutii garuu qubeelaa booddee abbaa manaa koo waliin baatii 2 waliin jiraanneera. Yeroon baatii 2 sun guutummaa guutuutti yeroo itti piroosesii biyya hambaa koon jalqabeen xumure ture. Tarii yeroon ittiin gammade lafa kanarratti yeroo kam qabdaa yoonaan jettan yeroo sana qofaadha jechuun hin danda'a. Sanaan ala eegan of baree jabaadherraatii kaasee yeroon itti gammadeeru jireenyi koo gammachuu qabaateeru hin jiru. Haatiif abbaan koo ana waliin ijoollee 6 qabu, durba 2 dhiiraa 4 dubartii ta'een jalqabarratti maatii koorraa immoo lammaffaarratti kan dhalate anadha. Sanaan booddee dhumarrattis kan dhalatte obboleettii tokkittii koo ishee dubaraadha. Dhaladheen ganna 6 daabboo daabbeessee ittoo hojjedhee mana qulqulleesseen obboloota koo maatii koo tajaajiluu jalqabe. Haati koo dhalachuu obboleessa koo hangafaatii booddee al takka takka sammuun ishee sirrii miti. Keessumaa immoo naannoo abiddaa biddeen tolchuu waan ho'aa bira yeroo geessu yeroosuma lafaan ishee maree achumatti ishee kuffisa. Abidda irratti kuftees qaamni ishee hedduun si'a hedduu takkaa 2 tun taane si'a baay'ee miidhamteetti. Kanaaf egaa fuuli ishee fuula abiddaatiin tuqame fuula miidhamaa wanta ta'eef haadha keenya namootumti naannoo keenyaayyuu yeroo hedduu hin beekanii. Tarii gaddaaf yookiin immoo gammachuuf fuula ishee dhoksattee bakka ta'e yoo deemtirraan ala namni haadha keenya ta'uu ishee beeku hin jiru. Maatiin abbaa keenyaa eega isheen sammuudhaan tuqamtee abiddis itti taphachuu jalqabee bareedinni simboon ishee tuqamee booda maali riyaa dubartii dhabdaayii kan siif taatu atoo simboo bareedaa dhiira dubartii hedduu biratti jaallatamtudha. Dubartii guggubattuu kana dhiisiiti gaa'ela gara biraa dhaabbadhu jechuun isa kadhachaa turaniiru. Inni garuu hanga lubbuudhaan addunyaa kanarra jirutti hanga isheen mana koo keessa teessee jiraattetti fayyaas haa taatu maraatuu bareedduus haa taatu fokkistuu waadaa ishee waliin walii galeen jireenya kan jalqabedha yoo ta'e yoon ofii irra darbeen gochuu miti sammuma kootiin iyyuu yaade rabbi yeroo sanaa booda halkan tokko nan bulchiin jedhee nama kakatudha ture. Haadha kiyyaan fayyifachuudhaafis laganni hin ceene qeesiif sheekii qaalluuf xonqaayii bira hin deemne hin qabu. Dadhabee madhiisee erga sammuun ishee tuqameedha ana dabalatee obboloota koo hafanillee haati koo abbaa koo waliin gaa'ela qabduun godhachuu dandeesseetti. Maarreegaa haati kiyya hojii mallee seeraan yeroo hedduu hojjechuu waan hin dandeenyeef har'a nagaa bor dhukkubsattuu ganama nagaa galgala immoo dhukkubsattuu jireenyi ishee kana waan na ta'eef dubartii ta'ee dhaladheen ergan jabaadhee booda itti gaafatamummaatiin mana keessaa anumatu hojjetee maatii kiyya jiraachisa ture. Umrii koo waggaa 9tti eelee dhaabeen biddeenan tolchaa laga bu'een bishaan humna kiyyaa oliin baadhaa. Wanti hundumtuu mana keessaa dirqama natti kenname. Ijoollummaatiin ba'aa maatii bulchuu maatiin hoogganuu natti kenname. Baay'ee natti ulfaatee haati kiyyas ta'e abbaan koo kutaa 8 yeroon ga'u akka na heerumuuf kan barbaadan akka nani jireenyuma kanarraatii boqodhuufidha malee isaanillee of biraatii nama akka hin qabne obboleettiin koo isheen quxisuu akka hin geenye sirriitti ni beeku. Ani jira taanaan obboloonni koo dhiiraallee gadi jedhanii hubanaan fuudhanii. Kanaan gaa'elatti seeneenillee jaalalleen koo biyya hambaa deeminaan jedhee. Biyya hambaa deemuu nan fedha. Haa ta'uutii garuu biyya hambaa deemuun achi deemaniis boqonnaa dhabuu yookiin immoo dadhabuu natti fakkaatee hin turre. Biyya hambaa yeroo jedhamu kanani tilmaamuudhaan beekun ture. Biyya itti taa'anii nyaatan uffata garaagaraa akka barbaadanitti jijjiirratan rakkoon maallaqaa rakkoon nyaachuu fi dhuguu kan hin jirre. Maatiin ofii bakkatti naman argine akka barbaadan biyyatti ta'uu danda'an uffata roottoodhaan
maallaqa baankiidhaan akka garaa ofii maatiif kan ergan hojjechuurra ciisuudhaan illee irra caalaa akka namaaf kanfalamuutiin tilmaaman ture. Gahii argii jedhe mitiree namichi yeroo mammaaku anis nan gahe nan argee dubbiin faallaadha. Akkuman biyya hambaa gaheetti maadaamiin kiyya hijaaba gurraacha nama mana gaddaa jiraatu na fakkeessite meeshaa guurtee gadi yaasuun kana miiciitii kana godhiitii kanaaf san akkana godhiitii jechuun hojii meeqa al takkaattiin ajajee gara bakka imaltuu deemtee guyyaa jalqabaa bitaanatti galee gorsa hedduu mana dallaalaatiis ta'e bakka biraatti fudheera. Haa ta'uutii garuu waan tokko hamma ija ofiitiin arganii harka ofiitiin tuqanitti hin amananii mitiire. Anis dubartii akkana ta'een dadhabbii mana maatii korraa dadhabbii maadaamii darbeen hojjedheen wantan hojjedhee argadhe baatii 3 baatii 6 walitti guduunfeen jaarsa kiyyaaf kennuun eegalee. Jaarsi kiyya anaaf nama gaariidha. Obsaa amala qabeessadha. Akka ijoollee dhiiraa oliif gadi utaaluun barbaadu. Ijoollummaadhaan nama tasgabbaa'edha. Hojiis ni hojjeta. Yoo hojjetu immoo harkisaa harka milkii qabudha. Akkuma biyya hambaa deemeen maallaqan ergeen hojii jalqabe. Hojii inni jalqabe sanaan booddee guddachuuf yookiin immoo itti fufuuf maallaqni gara biraan kan koo isan barbaachisne. Sa'aatii walii bilbilirratti waan irra gahe wanta irra jiruun isatti haasa'aa. Har'a bor nan dhufa walitti deebinee gaa'ela dhaabbannoo too jennu biyya hambaarree waggaa 4 jiraadhe. Turtii waggaa 4 booddee wantan sammuu kiyyaan yaadaa ture uffata roottootti naqeen maatii koofis maatii isaafis mataa kiyyaafis fidadheen dhufe. Hamma tokko isheen dhumaa kun fakkaachuuf jireenyi biyya hambaa jiraatan gaariidha jedhanii namatti dubbachuuf gahaallee taatee anattis mul'atte. Safuudha malee ijoolleen durbaa ganda keenyaa yeroon ani biyyatti deebi'u hawwiin yookiin immoo fedhiin isaanii inni guddaan barannee bakka kana geenyaa otoo hin taane biyya hambaa deemnee hojjennee guddannaadha. Dhiifa manaaf godhaa malee nama biyya hambaa deemee hojjetee dafqee dafqasaa dhangalaasee waggaa 4 miti waggaa 40 taa'ee jireenya isaa jijjiirrateeru ani hin argine. Ammallee biyya hambaa keessan jira jireenyi koo ni jijjiirama jedheen otoo hin taane biyya jiraachuurra as jiraachuutu anaafis ijoollee koofis wayya jedheeni. Maallaqni isaa nama sin jiraachisu nama simmoo balleessu. Ta'us garuu mataa kiyyaaf yoon ta'uu baadhe maatii kiyyaaf mucaa akkanaa biyya hambaatii qabu mata duree jedhu abdii isaaniif kennaa. Sanaan maarree hojjechaa waggaa 4 booddee kan ani hojjedheen otoo hin taane kan ani kenneefiin hojjetee abbaan manaan koo jijjiirama guddaa argisiisnaan gara biyya kootti deebi'een gaa'ela yookiin immoo cidha godhachuun illee baasiidhaaf nama saaxila jennee haala ittiin maallaqni dhuftu waan bareeruuf karoora abbaa manaa kiyyaas danqaraattiin ta'u jedheen gatii gaa'elatti dhaabbannuun lafa binnee ofii abbaan manaan koo turtii booddee manalleetti ijaare. Maallaqni isaa xiqqoodha haa ta'uutii garuu yeroo sanatti lafa bitaa magaalli immoo bal'achaa madeemaa. Kanaan abbaa manaa koo waliin mana tokko keessaa jiraachuun jalqabe. Turtii waggaa 4 jiraadheen ijoollee 2 godhadhee gaa'elaanis biyya hambaa san deemee waliin waggaa 8 jaalalaan isa dura waggaa 1 walii galaan waggaa 9 hin dabarse. Turtii kana booddeedha. Dur dhukkubbiin kanaadha keenyaa qofa kan ture abbaan keenyi ni dhukkubsata. Takkaaf bara jireenya isaa keessatti abbaan koo dhukkubsatee qofa een beeku. Yeroo kana garuu takkaatti sireetti galchitee miilli ta'uu kaleen bokokuu garaan akka hin taane ta'uu fi kanneen kana fakkaatan torbanoota 2 keessatti nutti mul'isiise. Anis abbaa kiyya qabadheen obboleessa koo hangafaa waliin magaalaa Finfinnee fudheen deeme. Yeroo kanatti abbaan keessan biyya torbee 2 ol otoo tureera ta'ee lubbuudhaan hin argattanii. Barfatus sa'aatii kanatti fiduun keessan hanga tokko lubbuu abbaa keessanii oolcheera. Kaleen lamaan abbaa keessanii feel ta'eera. Torbeedhaan dhiqamuu qabaa jedhanii nuttaasa'anii. Yeroo sanatti namumti kalee dhukkubsatuyyuu hagas mara hin jiru. Bakkitti kaleen dhiqamullee biyya kana keessatti bakka qubaan lakkaa'aman 2-3 caalle qofatu ture. Sunuu dabareedhaani sanarratti immoo abbaan koo dheebotee bishaan hanga dheebuu sabuutti dhuguu hin danda'u. Nyaata walakkaatii ol dhorkamaadha. Quufuu, dheebuu ba'uu fi kanneen kana fakkaatan irra hin jiru. Isaaf kunuu dheebuudha. Kanaan abbaa koo yaalchisuuf hordofsiisuu jalqabne. Yeroodhaa gara yerootti wantoonni mana keessa jiran nuti qabnu anis abbaa manaa kooraatiin qabu wal gargaarree yaasnee fixuu eegalle. Dhukkubni abbaa kiyyaa wallaayyoo salphaa ta'uu dide. Sanarratti umrii abbaan kiyyarra jiruutiin jijjiirraa kalee raawwachuun otuma
kaleen isaaf argamellee baay'ee ulfaataadha. Kanumaan itti fufuutu filannoodhas sana gochuuf immoo biyya hambaattillee waan ta'eef qarshii miiliyoonotaan waan gaafatamuuf hin dandeenyu. Isuma kanayyuu dadhabnee naannoo waggaa tokkoof baatii 4 erga wal'aannee Finfinnee mateenyee torbeedhaan erga dhiqatee booda jireenyi bitaa yeroo natti galu abbaa manaa kootiin maallaqa dhabeen abbaan koo akka inni boqotu barbaadu biyya hambaa deemeen hojjedheen abbaa manaa koo wal'aanaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kan inni lakkii akka rabbi jedhe haa godhu jaarsi dulloomeera kanaan booddee umrii hedduu hin fixu lammata deemtee hin dadhabin jedhee yeroo kanatti ani otuu abbaa keedha ta'ee yookiin immoo maatii kee keessaa nama tokkotu miidhameera ta'ee akkana naan hin jettu jedheen ijoollee koo itti gateen gara biyya hambaa deeme. Wal'aansa kana raawwachuuf yeroodhaa gara yerootti yookiin immoo torbeetti gara Finfinneetti deddeebi'uun ulfaataadha. Maatiin keenya mana kireeffatanii gariin Finfinnee gariin immoo biyya sababuma dhukkuba abbaa kootti jiraachuu jalqabanii anis biyya hambaa deemeen torbee tokkoof illee rakkoon maallaqaa akka isaan hin mudanne godheen baatiidhaan ergeen abbaa koo wal'aanuu obbolaa koo immoo jiraachisuu nan jalqabe. Deemeen waggaa 2 kan guutetti abbaan manaan koo galtamoo dubartii gara biraa fuudhaa jedhee ifatti na gaafate. Anis abbaa kiyya ajjeeseen si waliin hin jiraadhu fuudhiitii jireenya feete jiraadhu jedheen eeyyameefi. Sababiin isaa immoo yeroon itti waa'ee fuudhaa waa'ee koo yaaduyyuu hin qabu. Dhiphinni abbaa koo qaamni isaa har'a ol ka'ee bor immoo deebi'u dhiigni isaa dhiibbaan dhiigaa isaa yeroo hundaa kan na yaaddessu har'a moo bor na harkaa bahe jedheen sodaadha ture. Kanaan abbaa koo dadhabeetu hin jedhiin waggaa 6 wal'aannadhee turtii waggaa 6 booddee immoo namumtuu ni dadhaba mitire manuma tokkoon hojjechaa ture. Hirribni argadhullee halkan baay'ee xiqqoodha na dhukkubuu jalqabe. Mataan akka malee natti ulfaate. Dhumarratti obboleettii kiyyaan maaloo anoo nan dadhabee manuma kana kootuuti maallaqa seeraan waan kanfalaniif hojjedhuuti abbaa koo yaalchisi ijoollee kootti hin deebi'aa. Anis bifa kanaan yoon ittiin fufe abbaa koo durseen boqochuu danda'a jedheen gara biyyaatti deebi'ee. Obboleettiin kiyyallee biyya hambaa deemuuf fedhii guddaa waanta qabduuf tole jettee waa hundi fixamee fi manuman ani galaa ture yookiin immoo jiraadhee ani ba'ee fi ofii hojjechuu eegalte. Kanaan anis gara biyyaatti deebi'een ijoollee koo fudheen guddifachuu ittiin fufeem. Haa ta'uutii garuu obboleettiin kiyya manan ani waggaa 6 gadi jedhee hojjedhe baatii 4 hojjettee waraqata ishee paaspoortiillee isheellee otoo hin fudhatiin jalaa baddee yeroo kanatti ture. Maallaqni baasii fi galiin herregamee baatiidhaan kan ergamaa ture addaan ishee biraa cite. Ani kan hin qabadhee dhufe miindaa baatii tokko ture. Ishumaan illuu meeshaa tokko mana keessan bitadhe. Obboleettiin keenyi baatiin gahee har'a moo bor bilbiltii yookiin immoo bilbila nurraa kaasti jedheen nan yaala. Asii obbolaan koo Finfinnee jiran maallaqni hin jiru jedhanii achi as na rakkisu lafa lixuun dhabee dhumarratti abbaa manaa kootti bu'een maaloo abbaan koon harkatti du'ee jedheen horii sangaa warra saanaaf gurguree abbaa kee itti wal'aannadhu naan jedheen horiin inni gurgure baatii 2 abbaa koo wal'aanee. Sanaan booddee garuu baatii 2 saxxaanu torbee tokko qachaa torbee tokko immoo dhabaa otoo jennuu baatii 2 booda kaleen isaa tokko haa ba'u jedhamee anis tarii yoo abbaan koo waa ta'e jedheen gara magaalaa Finfinnee dhaqeen kaleensaa yeroo bahu lubbuun abbaa koos achumaan darbite. Dhamaatiin koo waggaa 6 maatii kiyyaaf hin godhe duwwaa wanta maa hin baasne ta'ee abbaa manaa koo waliin illee nageenyuma keenyatu nagaadha malee wal dhiisneerra. Jireenyin waggaa 10 biyya hambaatti jiraadhe sagantaan isaa kanaan cufamee kan hin dhama'ee fi abbaan koos jaalala nuti isaaf qabnu hubatee du'a danda'ee nu waliin jiraachuu hin dandeenye. Haati keenyis hanga har'aatti akkuma kaleessaa keessa jirti. Daa'imallee itti kennachuu hin danda'u. Kanaanis du'a abbaa koo booddee waggaa 4 mana onaa keessa haadha koo waliin erga jiraadhuudha. Obboleettiin keenyi biyya hambaa deemtee jireenya mataa ishee waan eegalteef waa'ee keenya galagalteeyyuu nu ilaaluu waan dadhabdeef si'a sadaffaaf ijoollee koo maatii abbaa manaa kootti kennadheen gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Ammallee kunoo biyya hambaa manjiraa naa darbuuf otoo hin taane asumaan darbuufan biyya kana keessa jiraadha. Obboleettiin kiyya gaa'ela godhattee si'a 4 biyya hambaa kana keessatti diigdee turtii gaa'ela ishee keessatti ilmaan hin horanne. Kunis aarii gara biraanatti ta'ee abshaaloomuun ishee gamnummaa ilma dhiiraa irratti hojjechuuf yeroo hundaa na gaddisiisaa. Du'a abbaa koo booddee anaan gaddisiisuun lubbuu kiyya gara du'aatti kan fiigsisaa jirtu amma immoo haftee maatii koo kan taate obboleettii koodha. Tasgabbii hin qabdu maallaqa nan quufee hin beektu waan gaariitti yeroo baastu yookiin immoo gootu takka argeen dhagaheen hin beeku. Dhiira maallaqa qabuuf lafa taatee
yoo ta'ee fi irraa nyaattee yoo ta'uu fi baatte immoo nyaatamtee maqaa balleessitee biraa deemti. Jireenya akkanaa jiraatii ani garuu takkaa heerumiin lolli takkaallee waa'ee keenya gidduu otoo hin jiraatiin dhiiseen maatii koo amma immoo ijoollee koo jedheen gaa'ela koo diigeen jiraachaan jira. Ergan isarraa adda ba'es abbaan manaan koo tujaara ta'eera. Akkan isatti deebi'uu barbaaduu fi yoo ijoollee koo ana kan jiraachuu ta'e gaa'ela koo akkan fedhu ergan biyya hambaa dhufee isatti dhaameen ture. Haa ta'uutii garuu haati manaansaa kan ati ishee bira deemtu anaan hiikeetii qabeenya kees lamatti qooddeeti jechuun waan isa dorsiseef qabeenya koo dhabeen gara kee dhufurra qabeenya koo qabadheen siitiin dhabuu naaf wayyaa ati ana caalaa maatii kan jaallattudha jedhee naaf deebisee. Jireenyan biyya hambaa kana keessa jiraadhurra na reebee na tumee haadha manaa lammaffaa miti dhibba lammaffaa ta'een abbaa manaa koo waliin ijoollee koo qabadheen utuu hin jiraadhee baay'ee natti tola. Gammachuus naaf kenna. Amma garuu yookiin gaa'ela isaatiin kan hin bareen yookiin immoo maatii isaatiif waan gaarii kan hin goone yookiin immoo ijoollee isheef bira dhaabbattee kan hin guddisne ta'een harka duwwaa hafeen jireenyuma akkuma fe'ee duutis jiraachuunis yoo dhufte dhimma kan keessatti hin qabamne jireenyuma calluma jedhaa jiraachaan jira. Ijoolleen koo toon jirani ta'ee maqaa kooyyuu balleesseen waan hin taane waan baay'ee keessayyuu galuu nan danda'a. Haa ta'uutii garuu cubbuu ani dalaguutiin immoo ilmaan koo bor akka isaan hin miidhamne nan sodaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf haadha koofillee kan jiru amma ana qofaadha. Obboloonni koo warri kaan irraa dhalatanii haadha keenyadha jedhanii maqaa haadha isaanii waamuuf ni qaana'u. Haati kiyya gadi bahullee waan hin barbaanneef wanta isheen manatti akka dhufuufiif gaafattu erguufiifillee ni qaana'u. Daakuu, shiroo, barbarree, ashaboo fi warreen kana fakkaatan as biyya hambaa taa'eetan hiriyoota koo ollaa ishee naannoo ishee jiran maallaqa ergeen bitanii akka erganiif hin taasisa. Isheenis dhukkuba ishee kanaan umurii ishee guutuu hidhamtee jireenya kan hin jedhamne akkuma koo jiraachaa jirti. Waa'ee ishees yeroo yaadadhu maraadhu naan jedha. Obboloonni koo warri kaanuu abshaalota obboleettii koo dabalatee warreen dhiiraa inni hangafti keenyillee dhimma narraatiin qabanii hinumaa anarraatii gargaarsa eeggatu. Kaleessas gara biyyatti ergaan ture amma immoo ishuma naaf haftuyyuu seeraan hin fayyadamu. Hiriyoonni koo kana goona naan jedhu jiraachuuf isaanumtillee akka isaan natti hin qabamne gochuuf jecha jireenya har'atti kolfanii bor immoo deebisanii gaddan yookiin immoo gammachuun maallaqa ofii deebisee badu sana raawwachuun jiraachaan jira. Mee obboloonni koo anaa fi namoota akka kiyyaa carraan jireenyaa karaa garaagaraa gara biyya hambaatti nu fiddee biyya hambaa yookiin jijjiiruu yookiin dhiisuu dhaabdee abdii otoo hin kutiin maatii keenya dhiisnee jiraachaa jirruutiif yaada keessan naaf qoodaa. Tarii namoonni akka koo biyya nani magaalaa inni jiru keessa hedduutu jira. Abdii biyyarraas maatiirraas kan hin qabne dhala ofiif qofa lubbuun keenya akka jiraatuuf fedhii kan kennine yaada gorsa keessaniitiin utubaa. Hawaasummaatiin, maatiitiin, mataa keenyaan, barnootaan karaa hundumaatiin miidhamnee jirra. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aa isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachiista shoomedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.